Yoosan Geetahuun seenaa jabaa hojjete. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota maatii Isootiyaa. Baga nagaan irra deebiin gara chaanalii odeeffannoo argachaa itti bohaartantii nagaan deebitan isiniin jedheen jira. Guyyaa har'aa kana akkuma beekamu guyyaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa gaggeeffamaa jira jechuudha. Waggaa lammaffaa isaa. Guyyaa sana irratti waan seena qabeessa ta'e Hacaaluu Hundeessaa Awwaard jechuudhaan awwaardii badhaasota garaagaraa badhaasaa jiru artistoota muuziqaa garaagaraa hojjetan akkasumas aartii irratti hojii aartii irratti kan bobba'anii jiran badhaasa badhaasuudhaan jajjabeessaa jiru jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii irratti guyyaa har'aa kana Yoosan Geetahuun seenaa ajaa'iba ta'e hojjetee jira jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii irratti yeedaloo muuziqaa weelloo cimaa jedhamuudhaan qarshii 100,000 qarshii 200,000 fi walumaa galatti 300,000 badhaasamee jira jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii irratti kana qofas miti badhaasa sadaffaa irree mo'atee jira. Sirba isaa Bulloo jedhuun badhaasa sadaffaa mo'achuudhaan badhaasa sana mootii dabarsee daayirektara isaa fi kan na caalaa hojii kana hojjete daayirektara kiyya jechuudhaan daayirektara isaa Leencoo Fiqiruu fi dabarsee kenneefii jira jechuudha badhaasa isaa sana. Kana fakkaata ture. Viidiyoon sun maal fakkaata kan jedhu walumaan daawwanna. Sagalee keessa nawwee tadiila keessa mana garaana raasa'ana akka baaruu sheekana sagalee keessa nawwee. Tole guddaa galatooma. Dafqa bu'aa dadhabbii artiistii akkanatti dhaabbanni Hundeessaa Hacaaluu Hundeessaa kennuu isaatiif galata guddaan isinii gahuu barbaada. Leencoo Fiqiruu badhaasni kun anaaf osoo hin taane daayirektara Leencoo Fiqiruutiif waan waan barbaadeefiin Leencoo gara waltajjiitti naa gootu. Anarraa isaaf milkaa'e viidiyoodhaan ana miti kan laallatu hojii isaati. Kiyya qofti kan namoota baay'ee dalage viidiyoodhaan fuuldurumatti illee osoon isaanii itoo daayirektaricha dhimma sana hojjetuuf kenname karaa ogummaatiin ogeessaaf kana dhaamuun barbaada. Weellisaaf osoo hin taane. Kanaafin namoonni hojii kana duuba jirtan hundi keessanuu tokkoffaa Leencoo Fiqiruu maatii koo Vision Entertainmentii guddaan galateeffachuu barbaada. Ammas bagoolii uummadisni galatooma akkas wal kabajuu waliin dhaabbachuudhaan bakka guddaa ga'uu danda'ama. Artiist Galaanaa Gaaromsaas naa galateeffadha. badhaasa lamarratti 200,000 dandeenyeerra badhaasota hafan irratti immoo 100,000 laachuu dandeenyeerra. Yaaduu dandeessu sagantaa yeroo jalqabaaf qophaa'eef horii ammanaa baasuudhaan badhaasuun amma